kennate ila meeda laalte namni an irraa dhufu kun mallaqa kana yoo dhabe argachuu danda'a nama kana beekuu danda'a biyyi isaa dhaloonni isaa firoottan isaa fakkeenna nama walaayitaa jiru tokkotti ati as jimmaan keessa yoo ka kennatu taate even if biyyuma kana keessatti wal arguu hin dandeettan hin baasin namoota amma biyyarraa nama fidan irratti tarkaanfii fudhachuu maa dadhabe informationii guutuun qabu tokkoffaa maqaan isaan ittiin dhufan maqaa tiktookiiti gaafa asgaanii himatan maqaa tiktookiiti namni sun eenyummaan isaan beekamu gaafa bilbila isaan achi ittiin dhufan qaata bilookii godhanii bilbila sanillee jijjiiratan kanaaf tarkaanfii irratti fudhachuun illee baay'ee rakkisaa jechuudha so biyya kana keessa hin dhufinaa osoo hin taane gaafa dhuftu nama kan kee nama kee buleettii kee dhageeffadhu miuti qabadhu na dhageeffadha yeroo an dubbadhu na dhageeffadha nuti hubannoo isinii kennaa jirra malee kirikir midirika madaraka adella kirikiriidhaaf miti ol ga'enne isinii galee nuti hubannoodhaaf asirra dubbachaa jiru sii danda'ama keessaa fudhatta eega dhageettoo nama shan afur nama ja'a dhageessifte tokkoon kan kee haasaa amma ani dubbadhu kana nama sadi nama afur dhageessisi ijoolleen mana madaam keessa jirtanillee odeeffannoo kana walii daddabarsa namoota karaa tiktookiitiin nama fiduudhaaf madda galii godhatee jiruu fi jireenya isaa fooyyeffatee as fidee nama siqaayii jahannamii ajaa'ibaa keessa galchurra qabsaaya fakkeenya namni fira as keessaa dhabe tokkollee hin jiru gaafa biyya kana qabaate ati turistiidhaaf biyya kana dhuftu torbaan tokkoof gammaddee bashannantee burji kaliifaa laalteen deebi'u miti ijoolleen akkuma social media kanarraa laalan seeyanii biyya kana dhufan gaafa biyya kana dhufan jalqaba irratti interview dhiyaataf interviewun isaanii dhiyaatu ababaa waliin dhiyaataf achi akka gabbayeen promotionii namoota biraa fiduuf viidiyoo waraabbata akkami yeroo meeqaas keessii xumure akka anditti sii xumure si gammachiise eena gammachiise ani hundaa ol baay'ee kana gammachiisu guyyaa torbaan tokko keessatti naafixuu kee nama akkasii hin arginu background isaa keessatti namni as dhufe nama meeqatu gubataa namoonni gubachaa jiran sun hoo isiniin ol quba qabanii namni biyya kana keessa dhufee biyya kana keessa gahee hojiitti seenee hojiin naa ta'e jedhee isinitti jira kaallee baruusti mee namnumti ani dallaala nama fidee jira namni ani fide siqaayii tokko malee ijoollee 15 fide ijoollee 20 fide hunduu nagaan jira dalagataa jiran jedhu fidi mee amma mee ati mee kootu as bahin ani osoo dinqisiifanne kan biran tarre nama tokko jira as biyya kana keessa jiraata nama 120 fide namoota 120 kana akkaatama an hubannoo asirra kennu kana na argee na waame namni na himatu yoo ka jiraatu taate ani adeemsa kanaan ijoollee fidaa jira tokkoffaa ijoollee yoo fideetiin jedhe guruppii keessa galchaa tokkoon ijoollee an fide wal beekanii yoo yaada qabaatan guruppii sanarratti yaada kennanii namni tokko yoo ka keessaa dhukkubsatu taate immediately kaampaanii san ittiin eegu ofii kiyyaa fuudhee geessaa ijoolleen ani fide kunniin illee ijoollee naannoo kootiti maati dhageeffadha maaliif akkas qabachuu dandeette jedhee gaafii gaafadha ani jedhe jiruu fi jireenya keessatti biyyatti galaa jedhe biyya kana zalaalamii keessa hin jiraadhu jedhe abbaa qaba haadha qabaa jedhe ijoolleen kunniin gaafa asin rakkatanii biyya galan ija kamiin fuuldura isaanii dhaabadhaa jedhe ammallee mucaan wayii jedhe dhufee gaafa duraa osoo maramin biyya kana dhufee eega dhufee booda gaafa meedikaala seen HIV qabaa jedhe namni HIV qabu biyya kana keessatti meedikaala kufee dalagachuu hin danda'u waan ta'eef mallaqa kana mara gadi naqee dhufee mucaa kana maal gochuu qaba jedhee ofii mari'adhee jedhe immediately mucaa waame gareerra dubbadhee warri gareerra dirhama 50 walitti buusanii ani dirhama 2,000 kiyya baasee 545 birrii Itoophiyaa kenninee fi tawakkal jenneen jedhe gara biyyatti sinigala nama akkanaa faatu jira biyya jirtu keessatti gaariin jira badaan jira walitti qabanii bada jechuun hin danda'amu biyyi kamuu ka badaa of keessaa dhaben jiru biyyi kamuu ka gaarii of keessaa dhaben jiru
Social media kanarratti garuu namuu faayidama dhuunfaa isaa giddu gala godhatee haasa. Kanaaf ijoollee warri biyyarraa dhuftan, warri biyya kana keessa jirtan, ijoolleen kaampaanii keessa jirtan garee tokko jira. Gareen amma Sajaa kanatti garee sanitti dabalama odeeffannoo hubadhaa. Yeroo laayivii galtanitti waa'ee rakkoo dhugaa jiru haasaa. Dhugaa jiru haasaa. Maaliif kabiraa sirraa quufa, sitti quufa. Sii galee ani abbaan barbaade lukaan haa dhaabatu faayidaan dhuunfaa isaa itti haafu malee dhugaa jirtu dubbachuurraa duubatti hin deebi'u yoo ta'e fakkaatan akka anaa lamaa sadi yoo jiraate qulqullaa'uu danda'a. Guutumaan guututti rakkoolee armaan dura ture hundirraa balleessinee qulqulluu goonee maashaallah akka warra Dubaay akka jedhan barbaada. Maashaallah akka ijoollee Dubaay. Maa kolfita maamma kooseen naa gaba. Naa kun nama kolfisiisaa. Yoo dandeette maashaallah akka ijoollee Dubaay jedhe. Ila akka akkas jedhan haa ta'u. Maa kolfita maamma akka ijoollee Dubaay jedhe. Ila akka akkas. Maa kolfita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Viidiyoon bahee Waita distii maalii dallaalli siyaa bitatu jettuu sana kolfisiisaa ture iyyuu ture. maarree waan jiruumi dirqama bar wallahi. Ayya. Fakkeenyaati meeqoo maaliif si kolfisiisa kun nama kolfisiisa maa? Nama kolfisiisa. Eenyu asiin dura bitee fi ani kaampaanii makkennee fi nyaata achii godhata qolqollee bitadhu kootu itti jettu. Mee viidiyoon bayeesh. Viidiyoon qabu kaameraan qabu silkiin. Kaampaanii kamtu distii namaa bita? Kaampaanii kamtu distii namaa bitaa? Masruufa kennanii fi sanuma keessaa bitatannee dalagataa jirra kun amma kaampaanii jirra. Okay, viidiyoon bayeesh. Video ani gurraacha videoon ba'u. Rakkoon qabu moo gurraachatti maa rakkoo qabu? Eessa jirtaati? Dubaay? Dubaay Sajaa. Sajaa jira kaampaanii. Okay, Sajaa jira. Waalaikum salaam. Okay, ijoolleen Sajaa keessa jiran ijoolleen dhibamanii ciisaa jiran hin jiranii? Hin jiran dhukkubni mana rabbiiti. Okay. Lala jaran kuni nama hojii hojjeta amma ijoollee biyyarraa fidu beekama. Dhageeffadha qabadhaa namoota akkanaa kana jala seena irratti qabsaaya. Wallahi namoota akkanaa kanarra yoo qabsooftan malee namoota akkanaa kanarratti yoo qabsooftan malee wallahi nageenyi bu'uu hin danda'u. Tokkoffaa mee dhageeffadhaa jaran fakkeenyaaf ani biyyarraa nama biyyarraa fide san bakka kaampaanii inni dhaqee hojjetu kanatti wanni hundi isaaf akka hin jirre waan beeku biraddistii bitee fi firaasha bitee fi makartafaa bitee fi waan isa barbaachisu bitee fi itti kennee hojjetan dhoo jedhe mini gollaan maal rakkoo qaba. Amma tokkoon keessanii namni as na bira seentan viidiyoo ba'a. Amma ani onnoo akkanaan barbaada. Sinigalee. Amma warroonni faallaa kanaa deema yoo jiraate seexanaa fi dallaala qofa. Sinigalee. Namoonni akkana faayidaa dhuunfaa fakkeenya amma ijoollee kaampaanii Sajaa kana keessa teettee ijoollee fiddi jira. Wallahi mallaqa takkan arganii jiran. Hin dhufa asii ispookarii qaba asii isa wajjin ol qunnamtee jira fakkeenyaaf. Dhageeffadha viidiyoo ba'am waa ama dhuguma qulqullummaadhaan haasawuu barbaadan ba'a. Viidiyoo ba'a biyyaan daandii Hamza welcome Dr. Hamza. Wayye ani waaqeffachaa jira maal inni baxaxamaa jiru kun maal waan akkasii. La hin hubanne hubadhu dura dhageeffadhu. Ay no kan mucaa sanaan jedhe san mucaan jedhu sana dhaggeeffadhee nani malee kan keessa miti. Mucaani fakkeenyaaf Sajaa yoo jiraate dallaala waliin jala wajjin dalaga. Mallaqa takkan argina jira. Tokkoffaa biyyarraa nama wal qunnamsiisaadha kun mataa isaatti dallaala. Tokkoffaa
namni tokko dallaan irraa nama fidee waan si barbaachisu si guutee ifin birrima ofiitiin yoo kasii guutu taate mini golli bataan yaada kun amma yaada gurgurachaa jirra. Sirriidha wallah. Kanaaf mucaan kun waan yoone xiqqaatti miyaageenyu nagar aadde kanaaf nama sana irra godhuu barbaade. Amma kana isin maal gootanii dhageeffadha. Isin namoota akkanaa kana gadi buutanii suuraa isaa fudhattanii namni kun eenyummaa isaa beekuu danda'uudha qabdan. Maaliif akkana jedhe? Sababni inni akkana jedheen namni amma maaliif viidiyoo bahuu dide namoota inni fidee darareetu jiru. Footoo qaba. Amma namni viidiyoo bahee dubbatu. Jalan seen. Warri jala seentanii tan jirtu warri jala seentan yoo jiraatan iskiriinshuutii godhaatii piroofaayilii isaa jala anarratti ergaa bakka istiin haa ergaa iskiriinshuutii godhaatii. Akkana saatila warra dhiiga namaa dhugu. Dhageeffadha Hamza.